taateen tun taatuma ijjitii jawaala kee keessaa dhuunfatti baate. Kun hawaasni miidiyaa irraa beekuu qabu. Kalammadaa amma ajaa'iba dhaggeeffadhu. Shakkiin jara lamaan obboleeyyan dubra keenya kana hedduutti buute. Wanni amma akkuma reefu jettee wanni gale hin deebi'u. Garuu ammoo obboleeyyan eega wal shakkanii keessaan gabbu'anii waan kana gidduutti akkuma mudiyyoon kakkatte kanatti wardaas aarii tanarraa buusanii waan jiraa if qulqulleessanii dubbii tana lafarratti gabbuusu. Ammoo ta miidiyaadha amma booda nam tokkoof deebisaan kanneen mana kanatti dhumachuu qabu. Isiin kana akira dubbiiti ajaa'iba. Hanganumaan jechuu barbaada. Tana beekne warda liqimsi jaalattus jibbitus irraan deebi'ee haasawaa waan kana akkamitti akkas naan jedhanii abaluu akkana naan jee kanaaf hin deebisaa kana abaluu akkasii jettee obboleeyyan keetis dhagee anis na dhage nama dhage nuti waan ati ilaallee ilaalaa jirra waan kana cuf mana kee gizee bantus cuf waan kanarraa hin dubbatin wanni dubbattu yoo jiraatte telefoona kiyyaas ni qabda walitti nu yaami waan kana keessaan finna si galtee namni gizee takka si arrabsa ati gizee dhibba takka if wantan godhin dhugaadha wanni sirratti taatee waan ajaa'ibaa ta'e dhugaadha isaa kana bar akkaataa jechuun namni biraa amma faamiliin tiyyaa fi namni heddummaa kun jedhee namatti ergaa jiran beektaa warri keessaa kun gizee tanan ajaa'iba natti ta'e immoo bakka wanni ajaa'iba natti ta'e ani fitti aaree ani nuunaaru dantaa kun normaanii bar normaanoo itti taqaamni janjala bareedduu tiyyaa keessaan haasoo'inna laakiin viidiyoo biyya silkii harka tiyyaan rakkoodhaa mana hidhaatiif jee harka kiyyaan nama kannee harkuma kiyyaan nama kannee viidiyoon kun akkana bo'uun na aarse malee osoo naman jaaladhu saniifuu ergee gadhiisanii bar nan qocooma. Okay, warda hancufa tokko lafatti tufanii lafarraa deebi'anii arraabuun ni taati. Hin taatu. Hin taatu. Wanni kutte tiktookii irratti wanni baate halaas akkamitti baate shakkii nama hedduu takka gartee amma miidhoo tana wallaahi ani amma sabriinaan bilaashii takka fakkaatti jee iyyaatu. Si galtee wanni taate akka garaan si fayyu. Gartee waan godhuu qabnu hunda jala keessaan goona. Waan kana ammoo asumarra cufi hin dubbatin rabbiin si qabe anillee yoo dhugumatti rabbitti amantu taate an hedduun si jaalladha ani beekti. Waan kana cufi asitti manuma ibsaa kanarratti wanni tun haa cufamtu. Yoo dubbatuu beekte keessaan nu dubbaddu si hojii dubbanna. Si dhaggeeffannaan gaati fayyitu takka. Maaliif wanti viidiyoon kiyya miidiyaa irratti hundi if duuba qaqqabee maallaqaa jecha nama maallaqaa miti an nama keessaan jiraan wal siin jaaladha ati na jaalatta jiru takkaa barreeffama takkaa sagalee yoo qabaate mee namnummaan sun gadaadhii sun jeebar sagalumaa fi takkaa barreeffamni yoo wanni takka jiraatti dhaggeeffadhu nama iftee jiraatu nama iftee dandee deemuun dhaggeeffadha laakiin viidiyoo kana snaapchaatini waraabe mana hidhaa keessatti silkii tiyya sabrinaa malee naman itti kan hin jiru qa namni nan ergeefilleen takka hin jiruun siin jeebar dhaggeeffadhu bu'aanina akkaataa itti erge yoo kaasanii maa gadaadhiisanii lammadammas akkaataa yoo namaa itti erge takka waatisaapbii takka teelegiraama takka snaapchaat feesbuuka akkaataan itti namaa erge san maqaa namaa cufanii footoo san asiin ergite jedhanii natti haa erginu dhaggeeffadhu. Haasaa warra miidiyaa dhiisiiti isaati warda haasaa warra miidiyaa dhiisiiti kafitti amantu haasa'e ka kasibira jiru haasa'e ka nama miidiyaa dhiisi. kanamatti jiru barra haasii karas keessatti amanuu qabna nuti hay nuhimte nuute dhageeffadhu warda dhageeffadhu nama gurguddaa sibira jira hamsaanis as jira dhageeffadhu laal wanni teetee hin deebitu si galtee wanni nuti jechuu jirru amma namni nama janaajanu viidiyoon ta'e amma fakkeenyaaf yoo dhugaa dubbanne taate viidiyoon ta'e viidiyoo nama saalfachiiftuu miti amma yoo dhugaa kee kafeene amma si galtee viidiyoon hangimma beesanii viidiyoo nama saalfachiiftuu miti dhalaan kulla yaa oolti si galtee amma viidiyoo yoo nama janaajante viidiyoon biraa akkaataatti nama janaajananti yoo kan dhufu jiraatte san walumaan laal warra amma gartee viidiyoo nama janaajante jettu kanaaf jechuudha ammoo dhugaan si bira jirtu hawaasa keetti himte ajandaa garii namaatu ofirra fe'a dhaggeeffadhu ajandaan kee mana ibsaa kana bira kutuun qabu waan ati shakkite waan jiraasii fi sabrina hedduu keessaan gabbu'anii haasawanii obboleettiin ta'e dhugaa jirtuun akkuma asirra si kakkatta kanatti akka ati itti feetutti si qulqullaa'udha saniin alatti qabaa ganna dhiisaan ati intala dhalaati miidiyaa kanarraa hunduftu nu asirra jiru guli si galtee wanni takka namni waa si godhuus hin jiru waan haara hin dhufne
abbaan janaajanii wardaan nama janaajante dhiira biraa janaajante ji'ee hamilee qabu namni nama janaajante viidiyoo biraatti dhufu ni beeyna akka dhalaan tattaatu akkas gaafaati dhufte sanis guyyaa eeggannaan amma immoo yeroo amma jirru kanarratti asirratti dhaabii deebisaa kannitee fi akka dhiiran janaajenne ifibsite hawaasa keetiif ifa goote ammoo wilii hanga nu dhaggeeffattu hafe hanga ajaa'ibaa dhaggeeffattu hanga sabboonaa dhaggeeffattu hanga hamsaa hajii ibsaa dhaggeeffattu hafe waan nuti simurre fudhattee adda battee teessee jechuun miti har'a. Hanganumaa siin jaa. Aboo laalaani akkin jeeti nagaa aniin kubbaati. Qofamaa dhaggeeffatti miti nama hunda dhaggeeffata. Dhimma waan siin silaa barbaade. Dhaggeeffadha waa tokko sin hima. Akkuma noormaa biyyeen jettetti. Sagaleen hin jirtu naanaa. Naanaa sagaleen hin jirtu. Hamza Afradwaa. Dhimmichi dhimma waan namni taa'ee irraa abraarraa kan nuu miti. Warda mana kana booda bakka takkatti akkaati wanni kannituun barbaadu mana kana booda. Waan kanarra ol baatee yoo obboleettii teenya taate asi goolabdu. Yommuu obboleettii jara kaanii jaratti jara waan itti fisaabuu barbaadde gabbaatee ibsa kan itti arrabu. Kanaa jaasoorii bira tokko hin jiru waan irraa nama ibsa gootee abraarraa namaa kan ta'e cinqii ati asuma goolabeetiin kutee kuno taayitiin nagaan kubbaatti jalaalu jira akkasuma salaamu alaikum. Alaikum salaam dhumatti dubbii corootti dhumatte warda yoo waan namni sin joo dhageesse akkasitti sin aarsin lammada immoo wanni beekuu qabdan sabriina illeen likkitti kakatuu dandeessi lakki gallakkisuu dhabuu dandeessi ilmi namaa shamarran dhalaan saahiba qabdi namuu saahiba jala deema. Imaanaan takka ta'e isheetti dabarfamee kan namee ishirraan odoshiin quban qabaatin ishuma jalaa'u bakka qamaanitti haga dhalaadhaa dhalaa walitti yaaddu namni beeku hin jiru. Sii galee fincaanii ishii gabbaate biraa namni biraa fuudhee waan taane dalaguu danda'a. Kana beekaa ammas. Mobaayilli waardaa torbaan tokko sabriinaa bira ture. Kana keessatti namni itti hidhatee waardaadhaan odoo sabriinaan quban qabaatin sabriinaa bantee akkata nama jalaa kafaa kaaftu koodii laalee odoo sabriin ummaan tun qabaatee keessaa fuudhee waan fedhe achi kaatuu danda'u. Akkas ta'uu ooladha malee ammas ta'ee miti kana akkas ta'uu danda'a kanas beekaa. Kanaafuu waardaa viidiyoon teetileen akkasitti irraa ajandaa godhatanii miti rabbiis uume sodaadhuuti waan kana odoon oluun baafnu ibsaa'uun kanini dhiisii yaa waardaa sin jiru diddee lakki uummanni akkana jaa uummanni kuni osoo ta'e irra akkana ta'eni borussa nama biraa jaa malee nama hin dhiisu. Nama keenya Oromoo waa'ee kana hedduu fadhan. Kanaafuu an nama si beeku atileen beeytaa si galee ijoolleen taane miira keessa hin galin. Sa'a ammaa tanatti wanni viidiyoon turis maaliif barbaadamte tanaa miti silaa odota akka biraatillee qabaatanii qaata akka gaffidan si galee waan rabshaati nama walitti kaatee sirratti deemaa jiru laaltee agarta waan ta'eef. Tarii bitamteet maallaqa guddaan hayyuu kun was beetaati. Sigale kanaafuu kana akka hubadhu yoo ati akka abbadde garuu darooma sitti qoflan malee waan takka wanni irraa sartu hin jirtu qabbaneessuuf yaada. Keenya jechuun namaaf yaada amma lalanii warri akka Muniiraa warri akka Faatee Boroodaa keessaan nadhaadatu jiran qaamni kiyya Oromoo bira kutee Hindii fakkaata Hindii yoo akkas dandeessan qaama akkasii yoo qabaattan footoo kaatii gidaara irra maxxanfadhaa yoo qaama akkasii qabaattan lammafarratti immoo kuni waan teejee dhalaan dhiyaattee jechuun viidiyoo kana ergatan malee aan dhiira jan arjanee dhiiraan takkaa wal feenee dhiiraan wal barannee waan akkasii naasiifin erga akkana waliin jenne hin qabu. Hattaa viidiyoo dhiisitiin sin jeebar takkaa aan dhiiraa keessaan sin jaaladha jeeniin beekuun sin jeebar barreeffama jaalalaa qofa yoo qabaate namni sun asaaboo viidiyoo dhiisiti. Kanammoo ani dhibbaan dhibbatti taniin akka rabbiin beeku fittis beeku isnaabichaatiin waraabamee viidiyoon kuni mana hidhaa keessaa sabriinatti silkiiti yakanne eefasi immoo silkiiti ya gizee qamaanulleen hundinuu warra waliin qamo mana jamaata akka taanee warra waliin qamo namni koodii fi banee nama biratti hin dhiisu mistara hedduu namni qabasii galee sani achitti wanti rabbiin beeku wanni sabriinas qabadhuuf hin jirtu si galee silaa rakkoo biraa nama viidiyoo nama ergeef takka abaluuf hin ergejee qabaadhe sabriinaa ijaabuun maqaa sani bakka wanni sabriinas silkiiti yakanne si galee. Ana malee tabiraa hin jirtu. Wardaayyee bas dhiisi gaafannaa battee dhiisi kalata amma gahe dubbiin guddattee barreeffamni fi'anii hunduu eegispoleen gootee dhaggeeffannaa.
Yoo Oi. qaama kichaa Laal. qabaatte ati maxxanfadhu gidaara duubatti keessaa wanni na dhaadattuuf takka hin jirtu. Qarshii akka Abshir nama jallee ibsa Faatee fi Muniiraan kirishaat godheetiin jira viidiyoo siifin ergaa. Kun amman warda carraa makani lubbu dhaggeeffadha Warda. normaal yoo deemanitti normaal no falas yoo gabbaates baga gabbaati wardaa miti shamaa keessan kafa gaara jilba goosanu viidiyoo kan kee jan barbaanne kuma dhibbaan binnee jan Muniiraa fi Faateen baroodaa hattuun maallaqa kiyyanarraa fuudhanii naa kan nuti dal. Viidiyoo kan kee siimattan sinee bari nagarree naan jan. Ganaan eef akkas taate ilmaan Oromootiif akka miliyoona irraa bittan kabiraa dalageetiin kannaaf miliyoona akka irraa bittanitti. Kunoo kumni dhibbitti xiqqaate. La dhaggeeffadhu warda dhaggeeffadhu warra akkana siin jedhu ragaadhaa hojii seeraan gaafatu biyya jiranii bara. Akkas. Tigaltee karaa fagoo maa deemu? Yaa. Hai ragaa qabadhu. Okay, ani wayna ammallee gabbu'aa warda dhugatti yoo kana jaalattu taate kana bada geessu taate obboleeyyan si jaalatan hajan sabboonaadha ibsaadha ibsa haajiiti hundinuu gartee hamza haajiiti namu si dubbatan asi cuqqaali ammallee dubbataan oliin ansirolleen beeku dhaabe asi cuqqaalechi qaali. Indaan warda. Dalaan lafaa haatee sirratti duultutuni uummata akkasiin gootu if rakkan malee. Kanaafuu ati Yeah. fataa ganaajii waan kana cufii achi kaayi nillee hin kaasin asitti gadhaabi asitti cuqqaaliin siin jaa. Akka Bayi obboleettii warda. takkatti. Bayi. Akkas inshaallah. Bayi mana si cufnaa. Ba dhiisaa ba. Yaa. Bawwayya. Mana cufnaa Wanni asumaanuu jara keenya warda jawaala keessatti dubartiin takka jawaala hin taphatudha. namni haasawaa Dhaggeeffadhu.